malee jiraachuu hin dandeettu. Dhiirri yoo deemu dhiira dhufa. Maal rakkoo qabu haa deemu dhiisi. Na hiiki jedhiin akkas jedhiin maal rakkoo qabu maal ati bara akkasii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kuni YouTube Lula 3D in 1. Marree YouTube ni kun keessanii. Subscribe fi like godhaa. Nama hedduu bira naaf haa ga'uuti. Isinilleen waan andala gurra qodadha. Addaalu ala al-khayri kafaa'ilihi. Har'a waa'ee bultii Islaamaa irraa haasofna. Rakkinoota bultii keessa jiran tokko kaasee irraa haasa'uu fedha. Feministii fi waan garagaraatiin wal qabsiisee jechuudha. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asmaanuu guyyaan irraa guyyaa Jummaati. Salawaat annaatti argisiisa komantii gubbaarratti jechuudha. Namoonni hedduun yogguu abbaa manaatiin wal lolanii nama biraatiin mari'atanii yeroo ammaa dubartoonni itti appreciate wal godhanii hiiki maalii ta'e jecha jedhu kan dhuguma yoo bultii ta'e hiikte boqonnaa jedhamu sanni argatta. Dhuguma yoo dhiirri deeme dhiira dhufa akkasii mee waliin ilaallu waan kanarratti akka gorsaatti immoo yaada kiyya isinitti himaati. Walumaa galatti bultiin ilma namaa ijaaramuu nama lamaati. Yoo walii galan jannata addunyaa tanaati. Yoo walitti dhaabatan immoo jahannamii addunyaa tanaati. Wanti haga bultii nama dararullee hin jiru. Yoo nama qajeelelle wanti haga bultii nama gammachiisullee hin jiru. Kana wayita jedhu bultii keessa walitti bu'iinsi hin jiru jechuu kiyyaa miti. Ani har'aa sirra haasa'uun illee minaalbaata amalli an bultii kiyya keessa qabu hedduu ulfaataa fi hedduu cimaa ta'uu danda'a. Laakiin garuu gorsi kun tokkoffaa lubbuutiyyaa fi itti aanee immoo warra viidiyoo kana ilaaluufi. Namni tokko eega bultii keessa seenee waan hedduu seerota hedduu kan inni cabsu jira. Waan hedduu kan inni dhiisutti jira. Namni lama ogguu waliin dhufee nama garagaraa waliin dhufa. Wayita waliin dhufee jedhu immoo waliin ijaaramuuf wantoota ka dhiiraallee dhiisuu qabu jira, ka dhalaallee dhiisuu qabu jira. Maatirraa eegalee wantoota hedduu. Awwalan namni lamaa waliin dhufe kuni kabajaa fi ilaafilameedhaan waliin haa jiraatanidha. Akka Rabbiin Qur'aana keessatti illee jedhee waja'alnaa baynakum mawaddatan wa rahmaa. Mawaddaa fi rahmata haadha manaa fi abbaa manaa jidduu kennee jedhe Rabbiin. Maaliif jennaani jaalalli addunyaa tanarratti Rabbi uumee sadarkaa guddaa qabdu keessaa jaalala abbaa manaa fi haadha manaa jidduu jirutti wanni qixxaa'uun jiru. Haatina dhaltee abbaan si dhalee fi warroonni biraa jaalala abbaan manaa haadha manaa jaalachuu hin danda'an. Jaalala haati manaa abbaa manaa jaalatus jaalachuu hin danda'an. Kanaa wal qabatee jaalalli maatii jaalatanii fi kan gartee bultii keessatti abbaan manaa haadha manaa haati manaa abbaa manaa jaalatu garaagarummaa guddaa qaba. Kan maatii maatiidha kunillee kan mataa isaa qaba. Even jaalalli ilmeetii fi jaalalli bultii nama lama jidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Ilmee ta'e yoo isii si aarsite adabuu dandeetta. Maatii kee yoo inni gartee yeroodhaaf walii galteen hin uumamin duwida itti galtee yookiin yeroo wahiitiif boqonnaa irraa fudhatteetiin eegasii jireenya kan san itti fufsiisuu dandeetta. Garuu yoo bultii keessa taate akkanaa miti sii galee irraallee cituu hin dandeettu sirreeffachuufillee xiqqoo namatti ulfaata. Nama hundattuu jechuudha. Keessaa gatii guddaa nama kafalchiisa. So kanaaf jecha tokko jira jaalalli jechuun dararaa das nama jedhuudha. Asuma gabaabsee painful dhukkubbii guddaallee qaba. Dhukkubbii kana garuu abbaa beekutti ofii isaatii wal aanata. Namni lama eega waliin dhufee jireenya waliin ijaaratee wal danda'eeti. Namni tokkollee guutuu hin jiru. Dhiira guutuullee addunyaa tanarratti hin argatan. Dhalaa guutuullee addunyaa tanarratti hin argatan. Guutumaan guututti guutuu ta'e Rabbal Aalamiina qofa subhaanahu wa ta'aala. Akkuma haati manaa kee hir'inoota guddaa qabdu. Dubartiin ara miidiyaa kanarraa haasoftu anaanillee dabalatee hir'inoota guddaa qabdu. Akkasumallee ka dhiiraa wanni miidiyaa kanarraa hedduu bultii diigaa jiru. Viidiyoo isin jaartitti ergitan jaartiin isinirra ergitu. Gorsa waa'ee bultii Islaamaa yogguu argitan ufii keessanii walitti ergaa maashaallah ka Islaamaati. Garuu saayikooloojii fi wantoota garagaraatiin overaaktii yookiin immoo akka waan jireenyi kun jireenya jannataa ta'e namoonni tokko miidiyaa kanarraa aaktu godhan. Wayita isaan aaktu godhan sani isin fuutanii viidiyoolee san maatii teessanii bultii teessanirra to'ixan. Yookiin immoo akkamti fakkaate akka miidiyaa kanarra argitan warroonni jiraachuuf yaalii gootan. Wanni kun hedduu bultii nama hedduu diigaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namni lama eega walitti dabalame booda namoonni waggaa 18 20 30 waliin turre guyyaa takka waliin lolle jedhan kijibaadha. Hedduu kijibanidha.
hedduudha kijiba yoon tahin immoo rakkina hir'ina guddaa wahiitu jidduu isaanii jira jedheeti malee an akka ciminaatti hin fudhadhu. Namni tokko waggaa 20 waliin jiraadhee waggaa 15 guyyaa tokko walitti hin buune jechuun kun kijiba dhugarraa fagaate yookiin immoo rakkina cimaa wahiitu jidduu isaanii jira. Maaliif jennaani wanni irra walitti dhiyaatu addunyaa tanarraa arraba ilkaanii fi hidhiidha. Arraba ilkaanii fi dhiintunuu wal ciniinti gizee takka arrabni keenya kun qurxamee dhiiga ilkaan kana laakiin addan bahu wakadhaalika bultiin ilma namaallee waliin jiraatta wal madeessita waa wayii wal gochuu jirneeta garuu akkasumatti itti fufta. Laakiin immoo saayikooloojii fi wantoota garagaraatiin keessaafuu warri marzummaa isaanii sheexaanummaa isaaniitti dhoyfatanii feeministii ta'anii akka feeministiitti dubbatan. Dubartiidhaan ni dandeetta jedhanii aadaarraa safuurraa duudharraa baasanii eegasii akka isiin maraattooroota godhan kanarraa hedduu of gabaafadha. Dhugaa dubbachuuf singilmaamii yookiin bultii ofii diiguun waan akka ciminatti ilaalamuu miti waan akka salphinatti namni dhoyfachuu qabudha. Singilmaamii ta'uun carraadha malee namni filatee singilmaamiin ta'u si galee bultii ta'e tikfachuudhaaf gatii si kafalchiisu mara kaffale haga du'aatti illee hin jedhu du'aa miti gin gatii si kafalchiisuu danda'u addunyaa tanarra bultii eegataate booda kafaluu fi qabdaatiin waan si garuu daangaa qabaachuu qabda jireenya kee keessatti yoo immoo wanti sun ka hin taane ta'ee feel ka ta'u taate rabbi biraa nutti dhuftee musiibaa guddaadha. Bultiin diigamu musiibaadha malee gammachuu takka illee hin qabu. Eega bultii diigame garuu bultiin sun diigamuun sun akka cimina waan wahii ta'ee jaarsa kiyya diigee akkana yookiin bultii tiyya diigee akkana naatare akkana jedhanii haasa'u kun konfidensii illee miti seera illee miti si galee maaliif jennaan wanni sun waan gaarii miti baayoloojikaalii waan sirrii miti. Bultii ta'e jabeeffadhu haga dandeettetti yoo rabbiin hin taane jedheetiin gartee achitti ka dhaabatu ka taatu taate immoo alhamdulillaahi jedhiiti jireenya kee mataa keetii jireenya biraa oofadhu. Fakkeenyaaf namoonni hedduun qalaba xayyeeqii fi bakka garaagaraa irratti wayitii warroota bultii diigan abbarataa ta'an argaan abbarataa ta'an yookiin jajjabeessan arga. Wanni kun fokkuudha jechuu kiyyaa miti garuu akka fakkeenyaatti kaafamuu qabu. Har'a namni ati bultii akkana godhi maaliidha ati fi barbaada maali jedhee sitti haasa'u kun boru gaafa ati bultii kee keessaa teette ta'u ofiitii bultii ofii keessa taa'ee sitti allaaggatu sitti ashoofuu danda'a. Ammallee taanaani manni martuu manatu waa dhoyse malee manni guutuu ta'e hin jiru addunyaa tanarratti jechuudha. Dhiirri gaariillee ta'e hin jiru. Namni hanga alaa haasa'u waan baay'ee haasa'uu danda'a garuu gaafa gara riyaalitii dhugumaatti dhufe dhiirrillee amala mataa isaa ka addaa qaba dubartiillee amala mataa isaa ka addaa qabdi. Dubbii dhiirsaaniitii jiddu rabbumatu beeka malee ilmi namaa beekuu fi hiikuullee hin danda'u. Gaariin kanaaf rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaariin keessa khayrukum li ahlikum jedha. Gaarumina dhiiraadha sadarkaa dhiiraa kan madaalee rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaarummaa bultii keessa jiru yookiin haadha manaati isaa keessa jiru. Gandi tokko qanani'aa ta'uu isaa laaluuf jette Oromoon ilmaanii fi beera laalaa jette. Beera jechuun dubartii laalaa ilmaanii fi dubartiirraa qananii arganii jechuudha. Walumaa galatti obboleeyyan kiyya akhiraa rabbiin miidiyaa kanarratti walitti nu fide haga dandeettanitti bultii teessan hin diiginaa. Haga dandeettanitti rakkinoota fir'ina jiru ufii keessanii waliif fiksi godhaa. Ammallee jaarsummaa jidduu teessan hin fidina. Jaarsummaa yoo bultii diige malee bultiin ijaaru. Bultii takka yooni fiksi gochuu ka barbaaddu taate isatu qaama keeti dhiifama gaafadhu waan fedhe sitti haa balleessu dhiifama gaafadhu ufii fiksi godhadhu malee abbee yookiin haate jidduu seenteetiin waan kana si sirreessuun borusilleen isaafilleen waan kun gaariin ta'u maaliif namni dhufee jaarsummaa isin ilaalu kun jecha yaada mataa isaatti biratti ibsaa wanni sun wal madeessuu danda'a waan ta'eef yooni isa dhumaa jala sarartee wanni kun hin ta'u as biratti haa dhaabatu jette qaamni sadaffaan jidduu seenee gara furmaata ta'uuf furmaata gochuu garuu wanni kun fiksiin tahaa jireenya kana keessa itti fufaa waan jedhu yoo sammuu keessa ka jiraatu taate qaama sadaffaa jireenya kee keessa hin seensisiin kun paartii waanidha. Paartii lammaffaa rakkina feeministiin ijoollee teennarraan ga'uu jirtuu fi akka addunyaatti dhiibbaalee isaan fidaa jiran gurguddoo ammallee Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf deengadda yoordii maaliin taloo maraattus akkasirraa argitanii jirtan waan isiin haasaa turte jechuudha. Ammalleen noormaaliidha maali jechaa turte. So wantoota akkasiisan namni akkamitti akka dhaloota keenya galaafataa jiruu fi rakkinoota isaan fidaa jiran inshallah haga rabbinaa ibsee isinii hima.
viidiyoo kana namoota hedduu biraan gahaa.